Ashamaa harka fuunee akkam jettan daawwattoota keenyaa kabajamoo. Arraan tana keessummaa guddaa takka isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenyas obbo Immiruu Angoosee Giddaa jedhama. Biyya Ugaandaa magaalaa Kampaalaa keessatti yeroo ammaan tana argama. Obbo Immiruun nama yeroo dheeraadhaaf qabsoo Oromootiif bu'aa bahii meeqa keessa dabaree akkasumas dhimma Oromoof Oromummaa irratti dhimmamaa nama turedha. Akkasumas hayyuu beekamaa Oromoodhaa kan ta'e obbo Mahdi Amin Mudeefaa waliin nama gaazexaa Bariisaa keessa gaazexeessummaadhaan hojjechaa ture. Obbo Immiruu irraa arraan tana waan hedduu hubattan jeetiin abdadhaa. Gamanumaaniin gara isaan isin ce'eessaa turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'uun isin jaa. Tole obbo Immiruu arraan tana gaaffii deebii keenyaaf nu hayyamu keessaniif maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitii fi akkasumas daawwattoota keenyaatiin guddoon isin galatoomfadha. Atis galatoomii carraa kana kennitee bakka kanatti argamtee na gaafachuu keetiif. Tole obbo Immiruu jalqaba irratti akka seenaadhaaf nuuf ta'uuf daawwattoota keenyaaf ibsuudhaaf obbo Immiruun eenyu kan jiruun jalqabna. Obbo Immiruun eenyu eessatti dhalattanii kan jiru gabaabsaatii osoo nuuf ibsitanii. Ani maqaan koo Immiruu Angoosee Giddaa jedhama. Kan inni dhalatee baha Oromiyaa, dhiha Oromiyaa bakka Karra jedhamu tan dhaladhee achirraa mana umuriin koo gaafa ga'u mana barumsaan galee mana barumsaatti ijoollummaadhaan galee akka nama duraadhaan tun ta'ini baadiyyaa keessaati warri koo obboleessi koo hangafni dura jiru mana barumsaa sababii jiruu fi isatti aansanii mana barumsaa gashan. Achi mana barumsaa keessattuu hin jiru mana kutaa tokkoffaa keessa barachaa tureetan utuun kutaa tokkoffaa yeroo hin jedhu akka elementirii amma jedhanii kana utuun bakkaan hin gahin dhukkubadheen dhukkubarraan kan qabu dhiisee nani gara biyyaatti deebi'ee baadiyyaa keessatti wallaanamaa ture. Gara mana barumsaa irraati gara waggaa 8 dhaabe. Achi booda magaalaa keessa mana yaalaatti deddeebisanii na wallaanaa turanii yeroo sana irratti baadiyyaatti hin deebine magaalaa keessattan hafeetan achitti macaafa adda addaa dubbisuudhaan nama adda addaa quunnamuudhaani barumsa koo namarraa osoo mana barumsaa dhaabbataa hin galini fooyyeffachaa ture. Erga waggaa 8 mana barumsaa dhiisee mayyuu nagaa akka nama guddaa ta'uu an deemin ture. Kana boodani waggaa 8 booddee mana barumsaatti deebi'e. Mana barumsaatti deebi'eenan high schoolii ga'ee high school jechuun mana barumsaa olaanaa bakka sanatti bakka duratti yeroo magaalaa keessa ture sanatti mana bartoota barumsa olaanaa warra baratan kan addina walquunnamaa ilaalcha koo fi beekumsa koo achitti fooyyeffachaa ture. Kana booddeen namoota ijoollee mana barumsaa turan yuunivarsiitii kan jiranii kan immoo mana barumsaa olaantoota jiranii namoota akkasumas immoo baratanii magaalaa gurguddaa akka Finfinnee dhufanii achirraa deebi'anii walquunnamuudhaan beekumsa ilaalcha kootiidhaaf fooyyeffachaa ture. Achirraan kan ka'u ilaalcha miidhaa namoota baadiyyaa keenyaadha. Magaalaa keessa warra jiranis baadiyyaa keessa warra jiranis ilaalcha kana fooyyessuudhaaf nama wajjin quunname qabsaa'uuf jalqabe ijoollummaa dargaggummaa kootiitiin booda achumarraa mana barumsaa eeggan deebi'ee gara mana barumsaa olaanaa sana keessatti namoota warra Finfinnee jiranii namoota barsiisota ta'an wajjiniin waan adda addaa dubbachaa jirruu fi mana barumsaa sana keessaa magaalaa keenya keessaa miidhaa abbaa lafaa miidhaa hojjettoota mootummaa keessa warra jiranii warra gibira mana makbaasisanii garmalee uummata keenya irratti miidhaa adda addaa waan geessanii
isaan qolaansoo qabuudhaa fi dhaabbata ijoollummaa keenyaa biqiltuu mandii kan jedhamtu dhaaba tokko dhaabne isa jalatti urmoofne qabsaawaa ture. Maal irratti kaayyoon dhaabni sun kan itti dhaabbate yeroo sanatti? Yeroo sanatti warra abbaa lafaa kanaan mormuudhaa fi warra mootummaa keessa hojjetanii uummata keenya irratti gibira garmalee irratti fe'uudhaanii guddina magaalaa guddina Wallaggaa kan jedhu uumaniiti horii uummatarraa sobaan sossobuu hoosasaaf duran isa kana mormuudhaaf yeroo sanitti dhaabni kun yeroo dhaabbatu namoota hangamii wajjin dhaabdanii miseensota argattanii jirtan yeroo sanitti? Miseensa yeroo sanatti kan dhaabne nama barumsaa mana barumsaa gidduutti dhaabee magaalaa keessa jiraatu magaalota warra barumsarra jiran immoo yeroo boqonnaa isaanii dhufanii magaalaa sana keessa jiraatanii hojii guddinaa hojjechuudhaan uummata agarsiisu waan akka ammaa kana fa'aa waan akka mormii agarsiisu waan miidhaa ta'e jiru namni akka iyyatu darbee magaalaa guddoo akka Awuraajjaa waan akkasii fa'aa deemanii akka isaan iyyatan lafa miidhaa namni irraan gahee jiraate kun hundumaadha karaa qabsiisaa fi turre yeroo sanatti. Gama mootummaatiin dhaaba kana wanni mootummaan yeroo san biyya bulchaa ture beekee yookaan dhaaba kanarra miidhaa fiduudhaaf wanni tattaafateef kun jira yeroo sanitti? Hin jiru dhossaadhaan goone malee beekan dura dhossaadhaan goone dhossaadhaan hojjennee isaanitti kan nun jennu himnu hojii guddinaa bishaan fa'aa karaarra yoo ciise dhagaatti guuruudhaan mana barumsaa mana horii hin qabne hiyyoota adda addaa kan qabne quunnamuudhaan waan isaan mana isaanii maqaa isaaniin dhaabbatee garuu hojii keessaan waan biraati. Tolee galatooma. Tolee obbo Emiru yoom yookaan bara kam biyyaa baatanii? Bara bara 1985 bahee biyyarra. 85 waggaa 30 akkasii jechuudha. Waggaa 30 keessa waggaa 30 exactly. Okay, tolee galatoomaadha. Haalli yeroo biyya keessa ture maal fakkaataa fi yoo kan jiru booda itti deebina. Mee yeroo biyya baatan akkamiin yookaan haala kamiin gara biyya kanaa dhufuu dandeessan? Siyaan bahee nama eessuman ta'uufitu Awustiraaliyaa jira. Badee biyyarraa bahee Gibsiin Kaayiroo ture. Yeroo nan mana hidhaa ture keessatti naquunnamaa sababii jiruu fi rakkinarra kan jiru hidhamee hidhaa keessa kan ture sababii beekuu fi mana hidhaati bahee waggaa 5 booda kun kan hin bahuu danda'e. So yeroo sanatti akka nan bahuuf yaalii godhee karaa toshee aeropilaanii waananii Naayiroobii waraqaa tosheen waraqaa iskoolaariitti oofisa koo hayyamsiisee hoosa gaazexaan barreessaan suni mana mootummaa ture mootummaatu fudhatee ture duratti san booda kan itti deemnu ta'a. Wanni biraadhaa kan jiru akkamii haalli malee hidhaati fakkan kun maal ture kajoos gaafii san boodarraa kan itti deemnu ta'a. Yeroo biyya kana dhuftan gaafa yeroo jalqaba biyya kana dhuftan Oromoonni lafa kanarra turre waggaa dheeraa ture akkamiin biyya kana qubachuu dandeessanii eenyu isin simatee haala kamiin as dhufuu dandeessanii kan jiru irratti ilaalla. Akkamii isa san? Dhugaamatti yeroo nuti jalqaba kan nan gahuu danda'e Naayiroobii Keeniyaa. Achirra tureenanii uummanni keenya garri caalaa qabsoo irratti biyya irratti wal beekuu dandeenyu Sudaanii sababii turneef Sudaanii dhaquuf ture. Sudaanii dhaquuf sababii jiruu fi miidiyaa kan hin dhaggeeffadhu gaazexaa irraas kan hin dubbisu Keeniyaa ture jechuudha. Yeroo sanatti Keeniyaa gara ji'a 8 ture. Gaazexaan ji'a 8 duubatti gara Yugaandaa haala kamiin dhufuu dandeessan? Boordarii akkamiin ceetanii? Boordarii inni dhokadheen manca'ee. Daangaa akkamiin dabartanii dhufuu dandeessan? Boordarii inni dhokadheen ce'een kan Kampaalaa magalee. Kampaalaa yeroo galutti mootummaatti harka kennadhe. Kana booda mootummaa haaraa ture. Mootummaa biyya kanaa dhaabeef isaanis
reefuu qabatu baqannaa irra ture namni baay'een namoonni poolisii ta'anii hojjetan hundumtuu baqannaa irra turanii yeroo rakkinni mudanne na fudhatanii isaan karaa baay'ee na qaqqajeeshanii dura Yuunaayitid Neeshiniitti harka kennadhu kan si gargaaru isaanii kan tolchuu danda'u isaanii mootummaan kun mootummaa reefuu dhufee haarawaa jalqabeedhaati dhaqeedhanii kan na goggorsan namoota warra muuxannaa qaban ala turanii garan turanii kanaaf isatti milkaa'eera baay'ee rakkoo narra hin geenye ture. Galatoomaadha. Obbo Immiruu yeroo seenaa keessan dhageenye obbo Immiruun gaazexaa Bariisaa keessa maatii Hamuun Beefaa waliin hojjechaa akka turtee fi gaazexeessaa akka turte dhageenye. Mee waa'ee kanaati irratti haala kamiin gaazexaan kun jalqabame akkamiin achi keessa hojjechuu dandeesse fajoo irratti gabaabsitee osoo naaf ibsitee. Akkuma jette dhugaadhaa gaazexaa Bariisaadhaa jalqaba keessa kan turre nuti nama afur turre afur sana irraa jalaan namoota foonee itti dhufan malee jalqabaadhaa maadiin deemee maadiin sun gaazexaa kana irratti hojii hojjeta kan akka keessaa dubbisee kan qoratu artiikilii namni nu ergu kan ilaalu isa dubbisanii qajeelchuu adda addaa gochuu sansardii gochuu irratti qofaasaa hojjetaa tureetan anaan jalqaba na fudhate. Jalqabamni dhaqee anumaa ibsatu hojjeta ture kun gara ji'a ja'a nu fudhate sana booddeedha namni irraa jalaan nama jaalaluma isaaniitiin fedha isaaniitiin warra yuunivarsiitii fa'aa baratan Waggaarii Gunjoo kan jedhanii Caalchisaa Ciibsaa kan jedhanii mana barumsaa yuunivarsiitii Addis Ababa yuunivarsiitii turanii achirraa dhufanii gaazexaa kanatti dabalaman. Kana keessaati akkuma dhaabbataa gaazexaa ta'e kan hojjete Waggaarii Gunjoo Caalchisaa Ciibsaa kana ture warri wajjin hojjechaa ture. Sana jaalalaan hawwiinaan qabu qabsoo uummata kana mootummaa Haayile Sillaaseetiin mormuudhaaf ijoollummaa kootiin fedha waan hin qabuu fi gaazexaa sana keessa galee hojjechuudhaaf yeroo jalqabetti baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahama ture. Uummannis baay'ee seexaa guddaa qabu kana wanni katabbii katabuudhaan katabbii adda addaa katabuudhaan walaloo baasuudhaan waan akkasii fa'aa kana ergaa kanaafutti mooraaliin seexaan namaadhaa guddaadha. Guddaa hawwii namaa guddaa. Tole gaazexaan kun banamuu isaatiif ka'umsi isaadha maali yookaan hayyama gara mootummaatii argattaniiti immoo gaazexaan kun yeroo sanitti kan jalqabame akkamiin jalqabame? Gaazexaan kun dhugaa dubbachuutii fi Maadii Ahmed Mudee nama salphaa miti nama cimaadha ijoollummaa isaatiin qabsoo miidhaa uummata Oromoo kan hubate sanammoo katabbiidhaan kaa'aa ture. Dhugaadhumatti waan inni hojjetaa ture gaazexaa kana irraa jalaan almost gara waggaa dheeraadhaa gaazexaa irratti baasaa ture. Sun yeroo ijoollummaa dargaggummaa isaaniitti Maadiin Ahmed Harargee dhiyaatti dhalate hiriyoota baay'ees qaba. Warri wajjiniin mana barumsaa keessa turanii waan baay'ee uummataa bu'aa buusaa turanii sana katabbiidhaan jiru ture fedhii inni qabuu fi dandeettii inni qabus immoo katabbii irratti hirkatee waan jiruu fi gaazexaa sana keessatti roolii guddaa taphate. Kanaaf fedha uummata Oromoo irra qabsaa'ota ta'an nama akka Lubaa Guddinaa Tumsaa nama akka Baharuu Tumsaa warra akkasii kana orgaanaayizii gochuudhaani board of director warra jedhan akka jedhanitti gaazexaa kana seeruma qabatee underground qostaadhaan dhaabaniiti ofii isaatiitti itti gaafatama fudhatee gaazexaan akka boobu godhe. Gaazexaan kun jalqabatti gaafa bahee bara 1969 keessa jalqaba gaafa bahee fulbaana tokko gaazexaan jalqaba kan jalqaban kana booda tuufee
yeroo amma ammaatti dhuunfaadha. Kana booda gaazexaa kanatti irratti baay'ee itti beekamaa ta'e namni hirmaatee gaazexaa kana bitatanii inni hin dandeenye dubbisuu hin dandeenye fudhatee galaa dhugaadha rakkisaa ture yeroo sanatti gaazexaan sun afaan saabaatiin maxxanfama. Afaan qubee saabaatiin barreeffame. Afaan Oromootiin qubee saabaatti fayyadamanii barreessan moo afaan Amaaraatti fayyadamuudhaan barreeffamaa ture yaadni? Afaan qubee saabaa sanaan hojjetamaa ture. Qubee saabaatii afaan Oromootiin. Afaan Oromootiin. Fakkeenyaaf bakkeessatti rakkisaa ture waa'een kan rakkisuuf jalqabu fa'aa si'a jalqabaadhaa gaazexaa murteessaa irratti qubee laatiiniitiin qubee afaan Ingiliziitiin peejii dhumaa irratti baasnaa ture gidduu iddoo tokko tokkotti barsiisaa ture indiyaa'uun bakka lafa koloonii tokko fudhadhee irratti hojjedhan ture. Gaazexaa san yeroo hojjettan yeroo jalqabbiisan namoota meeqa ture namoonni waliin hojjechaa turte yeroo sanatti? Yeroo sanatti yeroo jalqabaa sanatti nama afuriiti. Nama afuriin hojjechaa turtanii jechuudha. Isin gama keessanii gaazexaa san keessatti gaheen keessan maali ture? Ani proofriidaris ta'eera meekaap editariin ta'eera fooyyeffannee sirna gaazexaatiin ba'uu erga yoo inni jalqabu editarii meekaap editarii ta'ee hojjedhe. Achirraa riippoortarii nan godha nan kataba jechuudha. Alaa immoo kan dhufu immoo ediitiin godha. Maalii gargaaree maaliin yeroo baay'ee hojii digati beekuratu irra jedhan kanaan isa keessatti hojii hojjeta ture hojii sana alatti dhufee hojii kana hojjeta ture sana keessatti dishaan kana ture. Sirri so gaazexaan kun yeroo sanitti wanti inni irratti xiyyeeffamee barreeffamaa ture walumaa galatti maali ture? Akeekni isaa uummata Oromoo dammaqsuu uummata Oromoo ilaalcha gaarii kennuu uummata akka wal baratu gochuu kutaa adda addaa waan argitee iddoo tokkotti giddu galeessa godhanii afaan akka afaan tokko hubachuudhaaf fakkeenyaaf yeroo sanarratti gaazexeessitoonni bakka sana keessa dhufuu danda'anii kan dhiyaa jira kan seentiraal keessatti Finfinneedha Shawaa keessa jechuudha hin jira kan Wallaggaa hin jira namni Jimmaa fi Lubbaa Booriif kan ta'anii jiran immoo kan Wallaggaatti jiru sana keessatti seentiraal godheetti immoo kana hojjeta afaan kana tokko gochuu afaan tokko yeroo jedhu akkaataa dubbii isaati daayireetti jiru kana tokko gochisiisu fakkeenyaaf hedduu baay'ee warri kana jiran kun hundumtuu kutabbiidhaan yoo taa'u akkana jechuun akkas jechuun jalqabaa sana irratti kan jedhu sanatti akka namni godhuu hubatu sana yaali reediyoon afaan Oromootiinis baname waanuma kana irratti achirratti faa dubbisu akka kanaaniti yaaliin isaa akeekni isaa kana ture. Gama biraatiin haala siyaasaa wanni tokko jira jechuun rakkoo uummataa yookaan dhiibbaa mootummaa yeroo san biyya bulchaa ture uummata irraan gahaa ture irratti gaazexaan kun wanni inni irratti xiyyeeffatee barreessaa ture yeroo sanitti hojjetu ni jira. Hin jira. Dhugumatti qabsoon amma yeroo amma geenyeessa amma ilaallu kana irratti yeroo ilaallu ani karaa koo akkaataan itti ilaalu bilisummaa qabsoo uummata Oromoo godhe bilisummaadhaan gahuudhaaf yeroo jedhu tokko keessa deebii argateera jechuu yaala. Sababiin isaa yaaliin yeroo sana godhame irratti waan inni irratti yeroo hojjetamaa ture irratti namattis immoo nama kana akka inni dammaqee haqa isaa baruuf ofii isaa baree walii isaa baree ol jaallachuu akka inni danda'uu fi gochaan yaaliin inni godhamaa ture achi keessatti xabiisni barisaa fi reediyoon afaan Oromootiin banamee hojjetaa ture guddaadha. Reediyoo eessarraa banamee hojjetamaa ture? Reediyoon afaan Oromoo banamee Bisiraata Wangeel kan jedhani reediyoo keessatti. Eessarraa tamsa'aa ture yeroo sana? Finfinnee. Finfinnee. Kanaarraa hin jira. Finfinneetti dhaabbatee ture. Kan Finfinnee egaa giddu galeessa ta'ee Oromiyaa guutuu iddoo adda addaa keessatti darbaa. Maal jedhama ture yeroo sana? Reediyoon afaan Oromoo. Akkasuma jedhanii mootummaan hayyamu mootummaatiin banamee jechuudha. Fudhatamee adeemaa banamee. Sababiin isaa achi keessatti kan gocha argatee uummanni Oromoo achirratti
xinnoo ishee cufanii adda addaa miidhaa kan irraan hin godhama garuu sooshaalistii ayidiloojii sooshaalistii kanaadha tamsaasuuf jechuuf jedhaniiti sana keessatti kan kee bugatee uummanni Oromoo advaanteejii kana hundumaa argachuu kan inni danda'e. Mootummaan itti fayyadamuudhaaf banee itti fayyadamu hammam takkaa fi yeroo hammamiif tamsa'a ture Johnson? Sa'aatii tokko moo walakkaa daqiiqaa walakkaa sa'aatii moo? Sa'aatii tokko. Sa'aatii tokko. Gara biraatiin yeroo sanitti dammaqaniinis guddaa hin turre yeroo gaazexaan bariisaa kana hojjechaa turtanitti akkamitti uummata bira yeroo raabsitanii wal gahaa ture kana malees uummata bira hamileen gaazexaa kanaaf qaban maal fakkaata yaadni gara isa hawaasa keessaatiin isin gahee ni jira. Galatoomii asirratti dhugaadhumatti nutu anuu ofii kooti yeroon hiikaa qabsoo kan itti baruu danda'ee jiraate gaazexaa sana keessa galeetan maaliifi ilaalcha anarra kan caalaa waa hubatan namooti baay'een sababii jiranii fi achi gubbaatti miidhaa isaanirra jiru dubbatu hin katabu. Fakkeenyaaf artiikilii tokko tokko nan yaadadha. Allaattiin fira fakkaatee ija nyaatti jedha. Uummanni Oromoo qawweetu hin ta'in guddina fedha jedha. Artiikilii sana jalatti diriirsanii kan inni katabu garuu uummata Oromoo kan dammaqsu uummata Oromoodha fedha isaa kan inni qabu kan inni dimaa inni godhu kan isa gochisiisu waan akkasii baatu qofa qabu. Fakkeenyaaf anatu yeroon sansardii gochuudhaaf sansardii fattasha gochuun keessa ilaalanii ulaalu yeroo sana keessatti yeroo geessu gatsii afur geessa gatsii shanii geessa walakkaa peejiidhaan fudhadhee deebi'ee gala kutamee dhufe jechuudha hin kutu sanuma dhokatee sana kee baheeti gaazexaan kun peejii 8 baafnaa peejii 6 baafnaa peejii 2 baafnaa 4 baafnaa akkuma namni gulaala sana jala darbeetti yeroo sanatti kan inni dhotu afaan Oromoodha itti fakkaatee waan sodaatanii tokko tokko hiikaa qaba. Hiikaa isaa kana kan galee fi hin kutu hin kutu miidhaa isaanii irra jiru waan adda addaa dubbatan artiikilii kana kanas biroo deebii godhu. Kanaaf carraa guddaa fi beekumsa guddaan achi keessatti argachuu danda'ame fedhii koo guuttachuudhaaf achi keessatti guddina guddaa argadhe. Waan ani qabsaa'uudhaaf qabu caalaatti biraan iddoo tokkoon gahuu akka hin danda'u uummata keessa tamsaasu uummata fira horachuu jechuun hiriyoota wajjin hin qabsaa'an nama gurguddaa ta'ee mana barumsaarra jiraatee warra naannaan caalan beekumsaanis ta'ee umriidhaan isaan wajjin firoomuu fi hojjajjabeessinee wayii tokko gochuu kan danda'e. Kanaaf har'a bilisummaa iddoo lamatti waan ani hiikee fi yehuusi uummanni Oromoodhatii yoo ittiin jedhan ofii isaa ganaa ture miti yeroo inni jedhutti jiru akkasii jedhee maaliif gurratti kan isatti dhaga'amee jiru miti jedhanii isa gananiiti kan irra jiru akka waan barateetti kan inni fudhatu yoo isa maqaa isaatiin maqaa Habashaatiin dubbatanii afaan isaanii yoo dubbatanii yoo akka godhanitti nama guddaatti fakkaata ture. Qabsoon yeroo sanaadha kana ture uummanni Oromoodha ani deebi'ee bilisummaa jedhee bilisummaan keessaa deebii argate ani jedhu waan akkasii fedhe. Har'a uummanni Oromoo akkasii kan biraa keessa ga'e. Dhaloonni koo kan inni itti darbuun irra jiru qabsoo uummata Oromoodha bakka isaan geenye yoo jedhu jirutti kan nutti hafee jiru mootummaa mataa isaatiin dhaabbannee isaaf qabsaa'uutu namatti jiru. Kan inni itti fufee jiru itti fufee godhatu qabsoo isa yeroo sanatti jalqabame. Bakka sanaa adda addaa san irra deebi'arraa ka'anii uummanni Oromoo akka Oromootti biyya isaa akka inni ta'u baddana erga biyya baanee dhufnee illee uummata wajjin hin jiraannu kana soosaayitii kana keessa waggaa 30 jiraachuun salphaa miti. Soosaayitii keessa jiraannu kana keessatti bakka oofisa adda addaatti akka Yuunaayitid Neeshiniin inni ijoodhaaf hojjetanitti uummata Oromoo yeroo jedhanii yeroo isaan akka koominitiitti ijaaramaa jedhanii Itoophiyaa jalatti ijaaruu barbaadanii falmuudhaan diduudhaan
carraa yeroo sanatti uummata jajjabina uummata keenyaadha. Miidiyaa adda addaa irra dhaga'uudhaa fi nama dhufee fuulaan ol arguudhaan haasa'uudhaan oduu irraa dhageenya irraati yoo hubannu uummanni lafa irra gaheetti baay'ee kan nama gammachiisu sababii ta'eef addana keessatti illee Oromoo akka Oromootti ati Oromoo yeroo nu jennu yeroo nu Itoophiyaa rafiiji jedhamna Oromoo rafiiji jennee waamamne akka inni joonaan hin jedhu kan jetti akka fakkeenyaaf dheedii gargaarsa wayii adda addaa nu kennuudha warra jedhan keessatti mootummaa biyya kanaa ministeera tokko jira dipaartimentii tokko dhaabanii jiru isaan kana keessatti biyya yeroo biyya nu gaafatan nuti Oromoo biyya qabna Oromiyaa jedhama. Fakkii akkasitti waan jedhu akkasuma beeknu hin dhageenye nama beeknu Itoophiyaadha jedhanii jiru iddoo tokkotti ijaaramtu malee iddoo lama sadiitti miti lakkii nuti afaan keenyaan nama nu kaafu sinirra jira kan waliin galuu danda'u Itoophiyaadha jedhan jalaa balleessu jara kana ajjin jibba guddaa qabna jibba jechuun haqa keenya yeroo himannee jirrutti nu didaniiti warri amma namooti baay'een isaanii dhaabbatanii sababii jiraniifi nuti yoo Oromoo jennu yoo nu jaallatanii jechuu kana fa'aa hubachiisuudhaan akaanii biraaveetiidhuma iddoo iyyachuutti tun ta'anii haasa'uudhaan amansiisuudhaan miidhaa akkasii nurra gahe jechuudhaan sooshaal miidiyaa adda addaa keessatti miidhaa uummata Oromoo irratti dubbatamee jiru sana hundumaadhaan agarsiisuudhaan amsa jiru kana rakkoo kana keessatti jiruudhaan iddoo adda addaatti Oromoon akka Oromootti baqataa Oromoo jedhamee akka inni fudhatamu gochisiifne sunis waan salphaan turre akka kaakaanaatti kun hundumtuu guddinni isaa dhufuu danda'ame uummata Oromoo irraan kan ka'u uummata Oromoo harka ol qabatee bakka hundumaa ka'ee waan jiru kana hundumaa gurraa waan qabnuuf hubannaa isaas adda addaa bira geenye hubannee waan qabnuuf waan kana irratti namooti biyya keessa qubatanii jiranii namoota kana gurmeessine waliin dhaabbanne har'a tokkoof dharraa uummata Oromoo biyya qaba Oromiyaadha yeroo jennu haaraa namatti hin ta'u akka kanaan duraatti hin turu. Kanaafiti qabsoon biyya keessaas waan deemaa jiruu fi bosona administraagalii oolaa jiru jechuun hidhannaadhaan lolaa sababii jiranii fi sanas reediyoodhaan sagantaa'insu waan dhaga'amuu fi sooshaal miidiyaadhaan adda addaatiinis waan darbaa jiruu fi gurraa waan qabaniif namoota baay'ee irratti haaraa miti. Sababii kanaatiif har'a kan hafee jiru bilisummaa uummata Oromoo dhufee dhufuu kan danda'u namni hubannaa sana hundumaadhaan miidiyaa keessatti akka gaariitti dubbatee lafa jirutti akka gaariitti dubbatee yeroo inni jiraachuu danda'u isa dhaloonni namaadha isaan ga'uu warra jira jalqabameera riilii kana akkama Oromoo miidiyaa neetwoorkii kanaadha reediyoo adda addaas bakka adda addaatti jira sana hundumaadha kennaa guddaa sababii jiruu fi qabsoo uummataan ta'uu sababii danda'amee fi bakka kana keessatti caalaatti dhaloota ammaa kanarraa kan inni eegamu kan irratti hafee jiru harka tokko wal qabatanii qabsoo kana bakkaan ga'uudhaaf mootummaa uummata Oromoo kan bakka bu'u yaaluun qooda namoota dhaloota ammaa haaraa kanaati. Sanatu irratti hafe. Kanaaf inni duratti darbee dhufee ammaa kana ga'e akka salphaatti ni ilaala. Sun hundumtuudhaan namoota uummata Oromoo hiriyoonni koo baay'ee jiru hedduu jiru baay'ee si lakkaa'uu nan danda'a. Yeroo gara biraa walitti yeroo deemu ibsuu nan danda'a. Gara biraatiin osoo biyyaan bahiin gaaffii reefumta nama tursiifannee jira. Haalli yeroo biyyaa baatan keessa ture maal fakkaataa kan jedhudha. Gara biraatiin ammas akka hidhamtanii turtanii fi hidhaa keessatti rakkinni guddaan akka isinirra gahaa turee fi sababni yeroo sanitti itti hidhamtan maalii haala kamiin biyyarraayis bahuu dandeessanidha? Yeroo sanatti qabsoon kun dhuma jalaan ta'aa sababii deemee fi namni maaltu ta'ee tochii qubatu magaalaa keessatti babal'achuu jalqabe. Fakkeenyaaf maaltu ta'ee gaazexaan bal'isaa hojjetu malee koreen yeroo sana dhaabatanii board of directors jedhan kuni hojii ciccimaa hojjetu bu'aa kan bu'u Oromootiif. Namoota professional adda addaatiin jechuun
walloota kutaa biyyaatti of gurmeessanii jiran walaloonni waan walleeni kennaa guddaa hojii guddaa uummata Oromootiif bu'aa bu'e. Fakkeenyaaf Alii Birraa baandii nama jalqaba dhaabanii uummata bahaatiin afaan qalloo waan jedhamtu Aduu Birraa kan jedhamu dhaabaniitti uummata keenya barsiisa guddaa kennaa turan. Warri kun yoo dhufanii walakka galeessa yookiin giddu galeessa Oromiyaa yoo dhufanii bakka kanatti waan achi barsiisan sanaa fi akkaataa isaan itti hojjetan kana yoo uummata keessatti carraa argatanii gaanii bu'aa ta'uu danda'a kan jedhu kanatti hirmaatanii maadii fa'aa keessa guddinaan tumsaa fa'aa hamburoos jiru namooti baay'een namni maqaa isaanii irraanfadhee jaarolee gurguddootu jiru ulfina guddaa qabanii fi uummata Oromoo keessatti seenaadhaan yaadatamaa kana fan. Warreen kun kutaa Wallaggaa, kutaa Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa bakka akkasiitii walitti dhufanii ilaalcha tokko qabuudhaan jechuun qophee tokko akka qopheessu qophee toona qopheessanii qopheen kun dhufee uummatuma Oromoo dammaqsuudhaan waan yaadne ol ta'e dhufanii yerootti dhufanii walitti bu'ee uummanni sirba kana dhagaa nam tokko nuti tokko Oromoon tokkuma sirba yeroo san baandii sirba sana yeroo bahee jiru kana sirba baandii afran qalloo baastee afran qalloo baastee Wallaggaa kana dheeraa baandii hundi walitti deebitee baastee baandii akkam kan jedhu ture sirbisu yeroo sana kan aanatti sirbi irra deebi'amee sirbame sirbuma bahaa kan Aduu Birraa Alii Birraa seeratti kan gurmaanii jirantu jiru kan akka Abiraam Hajii fa'aa Mahammad fa'aa warreen kun hundumtuudha jalatti gurmaanii warra hojjetan hundumaatu baay'ee namoonni beekaman sirba warraaqsaa ture yeroo sirba warraaqsaa sanatti bakka tokkotti dhiyaatee Wallaggaa irraa kan dhufan jiru Iluu Abbaa Booraa irraa kan dhufan jiru Shawaadhaa kan dhufan jiru jarreen kun hundumtuu uummanni Oromoo wal ilaalee walitti boo'ee wal hammatee iyyee boo'ee akka namni du'eetti faalsu malee nama noormaalii hin turre. Kana keessa namni of qabachuu dadhabee kan ilaalee bakka tokkotti dhiyaatu kuma tokko kuma sadii afur ta'a kan bakka sanatti walitti qabamee jiru. Uummanni hundumtuu wal hammatee maal ta'e sun egaa gara torban lamaatiif adeeme Finfinnee keessatti. Finfinnee faabrikaa adda addaa irra deebisanii agarsiisuudhaan namooti iddoo adda addaa iddoo seenaa qabeessa ta'e huba ilaalchisuudhaan uummanni akka seexaa godhamee mobilaayizii ta'e sanarratti gaazexaa barisaawwan keessa jiru nashinaal fudhatan mootummaa sana jala oole mootummaan fudhatee kontiroolii gochuu jalqabu duratti gulaala godhaa waan fudhamee hojjetamu durumaa amma garuu fudhatanii ofii isaaniitii nama barbaadan irra kaa'anii achi keessatti kontiroolii gochuu jalqaban. Kanarraa kan ka'uuti nama hojjetaa achi keessa jiru maaliin immoo biyyarraa ba'e biyyaa ba'e yeroo inni ba'u yeroo sana keessatti qabsoonis iddoo adda addaatti iddoo tokko tokkotti opereeshinii adda addaa banamuun jalqabame sani gaa bara Finfinnee jala ta'ee jiruufiti bakka sana keessatti gaa namni Oromoon taphachaa jiru beekuu dandeenyan jedhanii namoota baay'ee hidhan Finfinnee gaya yeroo sanatti keessan turan isaan kana gaya kan na gaafatanis immoo maalii fa'aa leencoo lataa fa'aa na gaafatanii inni eessa jiru hin badan isaan maalii akkuma anaaf dura taa'aa ta'ee hojii hojjetu gaazexaa sana keessatti immoo editor chief ta'ee hojjeta akkana akkasitti maal jedha fudhadhe hojjeta malee maaliif iddoo inni jiru maaliif akka inni godhu hin beeku hojii garbiraa gurguraatti akkasii inni jiru hin beeku jedhee hin gane sanaaf egaa sodaan wanta addaatiin sirra gahan beekaa gaafa hamaan sirra ga'e hin dubbatta jechuudhaan na sodaachisuudhaan namooti baay'een reebamaniiru namooti guddaa namooti baay'een miidhamanii har'a garuu reebichi hin taane faakti akkaataan fiizikaal istiraakchiriin goos
hin ayyamu kan mukaa sodaatanii akkatti du'aadhaan dhiisanii jechuun kana keessa waggaa lama mana hidhaa ture kana booddee gadhiifame. Waggaa lama mana hidhaa keessa ture. Akkamii haalli mana hidhaa yeroo sanatti ture rakkinni mana hidhaa keessatti sirrii yeroo jiraa akkam ture haalli mana hidhaa keessaa? Mana hidhaa keessatti keessumaa gara amma lafa soostanyaa maayikalaawii jiru maayikalaawwiidha. Maayikalaawii jedhamee waamamnatti fakkaatamayyuu. Maayikalaawii sanatti jedhamee maayikalaawii sana keessatti gadheedha. Asumaa ol karaa tokkotti argita ol allaattii dhuftee dabartu malee dukkana keessa mana 4x5 jedha nama 52 jedhama sikii rafta olii gadi akkasuma deebitee tokkommoo ol deebi'ee rafta malee noormaalii yookiin duddaan ciisuun iyyuu cinaachaan tokkochatti akka ittiin raftee bultu ol arguu ol risiifachi deemuun hin jiru bakka tokko keessa teessaa halkanii guyyaa ji'a amma ji'aatti ala tokkicha mal'anni qannaadhaaf sa'aatii murteessaa ta'e si baasu dhattee dhiqattaa hin deebitaa kana booddee yeroo ala ilaaluudhaaf koriidarii balbala dura teessee koriidarii kee teessaa akka ittiin miti gadhee ture baay'ee tajaajisaa ture yeroon isaas immoo yeroo sooshaalistii kana ideoloojii kana deemsisuudhaaf turan keessatti namoota baay'ee ni dhawanidha irra sodaa jechuun akka APRPF kana Maesoon jedhan namoota kana walitti haraanii ta'uu fidanii jiranii fi uummanni mana hidhaa keessatti baay'ee baay'ata rakkoo guddaa achirraa fuudhanis immoo hin ajjeesuna halkan dhufanii gaabii kee fudhadhuu bahe yoo jedhanii du'aaf waamu namni namti irraa bahee deebi'u akkanatti nama baay'ee fa'aa ajjeesu. Namoonni Oromoodhaa yeroo sana akkasii yaamanii gatan hedduutu ture. Baay'ee miti garuu hin jiru. Maali sababni yeroo sanitti akkasii nama gataa turan? Nama akka Oromoota keessaa yeroo kaan qabsoo irratti qabsootti hirmaataniiti baadiyyaa keessatti nama qabatantu jiru. Warra akkasiidha. Shakkiidhaanis immoo shakkiin waan abaluu fira ol beeku jedhanii warri isaan yeroo namni caakkaa galee yookiin biyya gadhiisee fidanii qabanii hin ajjeesu. Namoota ajjeefame kana isaanumaatu mana hidhaa keessaa fuudhee ajjeesaa yookaan warri isaanii wanni beekus hin jiru jechuu yeroo sanatti ajjeefamee fi mana hidhaa keessa jiraachuu jira. Amma ammaatti akka fudhatu hin beekamu baay'ee hin beekamu akkasitti jira. Isinoo mana hidhaa keessaa haala kamiin ba'uu dandeessan? Kana booda mana hidhaa guddaatti nu dabarsanii bakka sana turre ani akkan hin ba'uu danda'e namooti baay'een mana hidhaa kana keessa turan namoota Oromoo ta'anii si'a tokkotti nuti gara nama 52 gadhiifan Hararirraa Wallaggaa Shawaa warri yeroo sana qabsoo kana tokko kan shakkamanii hidhamanii waan irratti nama irratti muramee jiru hin jiru. Mana murtiitti dhiyaattanii si hin jiru waan waggaa lama akkasuma hidhaman. Akkasuma narri kaan immoo caalaa hidhamanii waggaa 9 booddee kan ba'an jiru waggaa 9 booddee kan bahee turanii kan ba'an jiru namni gaafatu. Sanumatu gaaffii keessa ol kaa'ee waliin isaanii gaggaafatanii waan jedhanii fi namoota waan opereeshiniin biraa tokkotu ta'e opereeshiniin kun nama deebisanii nama Oromoodha qabanii hidhan. Si adachaasanii kan nama baay'inaan hidhaniiti jalarraa kan jiru sun immoo warri qabsiitti jiru maaltu jira jedhanii waa sagacoomee warri qabanii kana irratti kana keessa carraa arganneeti waan guddaan itti maqaatu waamamee jiru sababii hin jirree fi shakkiin waan irratti argamee jiru shakkii malee waan gurguraan hin jiru kanaaf jedhaniiti si'a tokkotti warra nama 52 gadhiisan sana keessa carraa argadheesan ani bahuu hin danda'u. Akkasiin bahuu dandeessa. So san booda biyya keessa haala kamtu ture xumura irratti haalli ittiin biyyaa bahuudhaaf isin kakaase maalii rakkoo biraatu gara mootummaa isin irra gahee ture yeroo sanitti erga mana hidhaatii baatan? Maaliif mana hidhaa keessatti dhugaa dubbachuutiif hin ciimne numa namni saaraan nutti dabalama warra biyya warra kanaan dura fedha uummata Oromoo bilisummaa kan rakkoo kana jalaa bahuutii fi hawwii fedha gaarii qabanii achittis taanaan haasa'uumarraa waliin dubbachuudhaan macaafa adda addaa dubbisuudhaan beekumsa keenya bilaacha keenya guddifachaa waan turreef yeroo achirraa bahee deebi'ee uummata dhufee ilaalu wanti geeddaramee hin jiru
Sooshaalizimiin kan inni lallabu uummanni hundumtuu wal qixxee jechuudha. Uummata immoo haqa isaa hin eegna kan jedhamu adda addaatu dubbatama. Seenaan fi alaba immoo haaraayuu ta'ee natti argame guddina warraaqsi ta'e keessatti uummanni alatti hafee jiru waan dubbisuu hin qabu waan kun. Ani immoo obsee taa'ee akkuma jiru akkuma kanaa keessatti gaazexaan keessa taa'ee yeroon ilaalu waan fedheef waan haqa kootii dubbachuu fi hojjechuu waan danda'u jireenyi koo gara fuulduraa maal fakkaata attam jedheetan uummata keessa taa'uu danda'a jedhu irratti of ilaalaa ture. Kanaaf yeroon ilaalu dukkanaa waan ta'ee jiruu fi waan mootummaan sun uummata Oromootii fi uummata miidhamee jiruuf iyyuu waan hin hojjetaa jiru waan ifa hin qabnee fi ala yeroo ba'an immoo caalaatti iyyuu hidhaa waan hiikkatanii waan hundumaa gochuun hin danda'ama jedhee sababii namanee jiruufin ala ba'uu danda'e. Kana keessatti of qopheesse kanarraa kan ka'u ala bahe. Ala erga baatanii biyya kana keessatti jalqaba yeroo dhuftan waggaa dheeraadhaas biyya kana turtanii gara waggaa 30 turtanii erga isin biyya kana teessaniin boodatti Oromoonnis biyya kana dhufuu jalqabanii jiranii. Kana malees jaaramiinsa yookaan koominiitii Oromoo kan yeroo jalqaba biyya kana keessatti yeroo jaaramu gahee guddaa isa keessaa qabdan jedhama. Waa'ee koominiitii jaaramiinsa jalqabii biyya kana keessaatirraa waan beektan yoo jiraate dhugaadhumatti fedhi koo fi hawwiin koo koominitii kana ijaaruu qofa irratti miti kan hirkatu fedhiin qabu hundumaadhaan naan danda'amne taanaan malee ani akkaataa mana argisu kanatti fiizikaalii akka fedhii kootiitti fiizikaalii hojii kootii naan ayyamu fiizikaalii jechuun qaamni nanna kootiidha. Fakkeenyaaf sitti himuu hin danda'a loltuu ta'uu hin danda'u. Gaara bu'ee ol ba'ee maal godhee waan adda addaa hojjechuu hin danda'u. Keessa koo kan jiru garuu seexaana ofii kootii qabu akka sanatti ofii kootiin maal bu'aa bu'uu hin danda'ama. Yaada sana nan qabu. Uummanni Oromoo akka haqa argatu, uummanni Oromoo bilisummaa akka qabu oolachuu danda'u. Uummanni Oromoo akka sabaatti, akka lammiitti ofa beeku malee mootummaa mataa isaatiin hin dhaabbanne. Mootummaa sana keessatti kennaa inni qabu yookiin hirtee inni qabu gaddeebi'aadha. Sana bakkaan ga'uudhaaf maal hojjechuutu irra jira. Isa jedhu kanaaf namatti yeroo bahu addanatti yeroo dhufetti mormii guddaa sun irratti ta'e mormiin kun sana dhaabuudhaaf sana godhachuudhaaf qofaan deemaa mana dhugaatii mana bishaan nama iddoo namni taa'u yoo dhaqe qofaan taa'a. Sanarraa kan ka'u namni dhufuu jalqabnaan lakkisaa wal fakkaanna waan hundumaati nuti nama tokko lammii tokko gara fuulduraattis taanaan iddoo tokko taanaan guddisuuf jechuun hortanis uummanni isin hortan guddifattanii jirtan hundumaadha lammii Oromummaatii fi guddisuutu jira isinirra jira. Kanammoo yoo ofii keenyaati ofii keenya koominitii yookiin lammii keenya keessatti iddoo tokkotti dhaabbannee gurmuun hojjechuu dandeenya isa jedhuun hiriyoota addanatti godhadhe keessatti itti murtan ka'ee sana keessatti irratti hirmaachuutti kaane namni muraasni kana booda milqottaa horii buufannu akka yoo rakkanne wal gargaaru rakkoon hin jira dhukkubni hin jira miidhamni adda addaa hin jira miidhama sana irratti wal qaqqabnu isa jedhu irratti yaada kana itti himee nafkaa fudhatanii itti gammadanii walitti uumnee namoota fo'annee namoonni dura murtaa'oo filannee akka ittiin hojjechuu jalqabne. Kanaaf karoora gaarii godhatee baay'ee guddatee bu'aa bu'uu danda'e ofii keenyaa golatti ilaalcha keenyaa iyyuu nu quunnamuu sababii jalqabanii jiranii fi achi keessatti roolii ta'uu taphachuu jalqabne. Kanaaf riilee ammayyuu yeroon ani amma dhukkubsadhee keessumaa dhukkubni kun waggaa 3 fuuldura high blood pressure dhiigni wal ba'uudhaanii seerkuchi accidentaalii godhee nan gara tokko na laashessee bakka kanaa irratti iji hojii kootiidha guddaa argame. Waan akkasii irratti ani yaadee ani ofii koof yaadee tanantuun jeneraali isaan kana gochuudhaaf dhufe tokko uummanni gurmaa'ee bakka tokkotti argame nama baay'ee nu fedha. Mootummaan Oromoo kanatti hafamiti gara fuulduraatti guddataa jiru. Yeroo sana keessatti wal geenyee waan dubbannuuf gurmaa'ee uummanni dhaabbatee iddoo tokko dubbatu nama baay'ee fedha. Isa kana keessatti carraa argannee argamuudhaaf isa jedhu
hojii kootiin deebi'ee anaan gargaarsa ta'ee har'aadhaa akka firaattis ta'e akka maatii kootiittis ta'e nama irraa dhaladhee hojiin dhaladhee kan ijoollee riyaa kootii obboleessa kootii riyaa osoo ta'ee dalatti fidee jiru dinagdeedhaan fooyya'anii jireenya jiraatanii akka uummata Oromoo tokkootti bakka kana ta'anii dinagdee nuuf ijaaranii biyya kana keessatti beekamaa jira. Namni baay'ee kun hundumtuu gochaa nuti yeroo sana ofii keenya godhannedha. Hara waggaa 30 fuuldura. Waggaa 30 fuuldura mana nagadaa keessatti daldalaa keessatti hojii adda addaa jechuudhaan bu'aa gaarii duratti maal dubbachaan ture horii maabbufannaa yeroo jennu nan yaadadha. Namni baay'een maal qabnu nuti boqotaadha akka ittiin horii bunna maaludha. Nuti hin qomamnu shilingee tokko yoo taatu horii qabdu hojii qabdan keessaa kanaaf jedhamee horiin hin dhabamu dhaqaa hojii hojjedhaa bakka kana dhaabadhaati hojii hojjedhaati waan kana gochisiisa kun bu'aa guddaa qaba isiniif iyyuu jechuudhaani uummata keenya gurmeessuu dandeenya uummata keenya ijaaruu dandeenya rakkoo adda addaatiin ana qofaa miti namoota baay'ee gargaaranii namoota baay'ee hojjetan wal gargaaranii dhaabbachuu danda'anii tokkoffaa waan guddaan har'a jiru uummata Oromoo dhaabbana keessatti lammii Oromoo biyya keenya keessatti rakkachaa jiru beekumsa jiruu fi ilaalcha jiru bu'aa guddaa bu'aniiruuf jechuun uummata Uganda keessa naanna'ee jiru qoma adda addaadhaan jiran kana Oromoota haaraa miti Oromoon nyaata. Bakka tokko keessatti mootummaa isaa jarratee uummanni oo jarreen kun irra absoorra turaniif jarreen kun iddoo akkasiiti akka jedhamee dubbatamaa ture. Isa jedhu jedhan mataa keessatti fudhataniitu Oromoo kana damme yeroodhaan ofitti fudhachuu danda'ama. Mootummaan ollaa jiran hundumtuu iddoo baay'eetti beekamaa jira. So waan kanarratti akka kanatti jaalaa turre kanaaf baay'ee carraa guddaa qabna biyya gaariidha uummata gaariidha uummata ofitti nama fudhatuudha aadaa sababii qabanii fi haaraa miti jettee uummati ilaalchi isaan qabanii fi gaarii qabanda dhalootumaan uummanni Ugaandaa ani ilaalcha guddaa godhee ilaaleera isaan irraas immoo kuma ijoollee yuufuu horeera ijoolleen koo dandeebee dubbadha. Ijoollee meeqa qabdan? Ijoollee 5 qabda. Asumatti lammii Ugaandaa lammii Rwaandaati garuu kan guddattee dhalattee guddatte Ugaandaatti. Isaan lammii Rwaandaatti dhalootaan asii guddattee lammii Ugaandaa jedhamte. Isirraa jecha ijoollee meeqa qabatte? Ijoollee 5 qaba. Maqaa isaanii? Maqaan isaanii isheen jalqabaadha Obsee jedhamti. Obsee tole. Akkasitti yeroon baase ijoollee kana maqaa yeroon baasu hojii qorratti hirkatee kan jiru laalee kan Oromiyaa gadhiisee deemee yeroo siraadhayyuu nan obsaa nan hubadha akeekamuuf yaada koo waliin dhiibne jiru isa jedhu kan obsee jedhe kanatti taanee obsee taanee aageedha asirraa baay'inaan hojii hojjetee nagaratti seenee hojii naa qajeeleen horii argachuutti ka'ee profeshinii kootiin tun ta'in dandeettii muuxannaan qaburraan kan ka'u ilaalee hojii hojjedheen hojii argadhe aagee kan jedhamtu lammaffaa yeroo mul'atu immoo aageedha isheen. Aagee jechuun immoo waaqni yookiin waaqni keenya ilaalcha guddaa qabnan waaqatti namannaa aagii naa baafate jechuudha. Aagii naa baafate jechuun waaqayyo hojii hojjedhe hunduma keetti na eebbisee dhiifama na godhe jechuudha. Aagee jechuun aaga argadhu naatte siifa tolu hojjetu jetti siifa deebisu jechuudha. Sanirraa aagee baastee. Sadaffaan. Sadaffaan eebbisee kanarratti dabaleen addanarraa ka'ee nan Koongoo dhaqee hojii bal'isee Koongoo dhaqee nan waggaa 5 hojjedhe waggaa 5 sana keessatti hojii dabalatee hojii argadhee hojii hojjedhee horii gaarii argadhe horii sana keessatti yaa Rabbi na eebbisi baqannaa biyya ormaa keessa hin jira uummata lammii kootitti na deebisuudhaaf nagaadhaan gochuudhaaf eebbisee eebbisee taanee godaana
achirraa godaaneen amma immoo biyyan lafan qubadhee jiru horii ijoollee dhaabatu durraa godaaneen deebi'eenanii Ugaandaatti deebi'e. Isa jedhuun godaanaa jedhee teenya ammayyuu deebinee godaannaa jedhamu sana hiikaa kennaadha. Kanatti ture. Akkuma aadaa Oromootti maqaan ijoollee keetiitis seeraan akkasitti. Akkasitti ani gaacha kanaan akkasitti isaanis immoo nan barsiisa. Akkana jechuun akka jechuudha. Kana irratti kana godhe seenaa kana keessatti ni irraanfatinaa kan jedhu hundi isaanii hin beeku. Ijoolleen kun asitti dhalatan malee seenaa Oromoo akka gaariitti beeku. Ittanii maa gara fuulduraatti hawwii godhaman uummanni Oromoodha kanatti na booda akkasitti iddoo qabaachuu dandeessu biyya keessan. Oromiyaa kan inni itti agarsiisaa jiru kitaaba adda addaa inni irra jiraatu maappiidhaan jira. Suni kana jedhamti kana keessa ture. Kuni koloniidhaan kan turanii akka ittiin akka godhanii uummati cabsee jiru uummata Amaaraati jedhu akkasitti inni agarsiisan inni barsiisaa jira. Agarsiisaa gochiisaa jira akka maachurtiisan godhatanii jiranitti. Yuunivarsiitii yeroo ga'an leevelii sanatti isaanitti hubatan yeroo hundaadhaa wanni irraa akka dubbisan Oromiyaa manna ittiin baafatuuf isaanii baasanii namatti agarsiisa. Tole obbo Immeruu gaaffii gara biraadha. Yeroo ammaa uummanni Oromoodhaa biyyoota garaagaraa jiran akkasumas dargaggoonni amma lafaa ol ka'aa jiran yookaan qubee jenereeshin jedhamanii yeroo ammaa fayyadamaa jiran kun Oromummaa isaanii bakka hunda dhageessaa jiran roorroo isaanii roorroo biyya keessaa barattootaa fi qonnaan bultoota akkasumas uummata Oromoo hawaasa Oromoo walumaa galatti irra gahaa jiru addunyaadhaaf dhageessisaa jiranii. Kana malees guddinni guddaan tokko uummanni Oromoo carraaqqiin isaan godhan miidiyaaleen garaagaraadha. Dhugaa uummata Oromoo tundur dhugattee ifa baasaati jiranii fakkeenyaaf Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin erga jalqabamee uummata Oromoodhaa hedduu wal barsiisaa jira. Kana malees roorroo uummata Oromoo irra gahaa turte gahaa jirtus uummata Oromootiif dabarsaati jira. Akkasumas barattootni yeroo adda addaatti yeroo mirga ifii kabachiifachuuf hiriira bahan akkasumas waa'ee maaster pilaanii irratti hiriira bahan gara miidiyaa kanaatiin dhugaan Oromoodhaa kan duruufattillee ifa bahaa jirti. Yeroo isin gaazexeessaa turtan sanitti akkasumas yeroo ammaan tanaa hawaasa Oromoo maqina guddaa qabu kana wajjin wal bira qabdan wanni isinitti dhaga'amu maali yookaan wanni isin argitan waan kanarraa maali? Dhugaamatti guddina guddaadha. Nuti kanaan ijaanuu bira geenyee lubbuudhaan turre bakka kana nagarraa jennee yaadii isin goone iyyaannis garuu amma teessee yoo ilaalte bari duratti dubbadhe uummanni Oromoodha haaraa namatti fakkaata miti akka jedhu jechuu danda'a namni. Hindi darbe beektee Oromoo muraa fudhachuudhaaf. Bakka sanatti jarraa jedhu waan si dhibu bakka jirutti lafa jirutti dhugaa bahuudhaaf kan nutti himame. Taaddasee Birruudhaa mana hidhaa keessa gadee waan baay'ee manuma hidhaa keessatti qabsaa'ee waan baay'ee qajeelche. Duratti mana hidhaa keessa ganama ka'anii mana hidhaa ganama galgala gadi baatu. Wanni si mana karshallee yeroo jedhamanii ganama akka sibiilaa baaldii jedhanii baaldii jennaa jedhamu tiin garuu guddaadha. Tiinii sanatti bakkuma raftutti fincoofte mana tokko keessa nama 50 nama 40 dha. Bakka kana keessa achumatti fincoofte ganama kaanii dhangalaasu. Fincaan kana mana hidhaa keessaa kan dhangalaasanii Taaddasee Birruu yeroo hidhame sana keessatti Adam Baqqaan jedhan kana keessatti hidhamee jira ture. Kibbii 51 lakkoofsi mana fuula isaa duraan immoo 38 hidhamee achittaan argee mana sana keessa dheenaa agarsiisan namni yeroo sana hidhaa turan mana sana keessatti. Taaddasee Birruudha ganama ka'anii fi fincaan kanaaf nama gargaarsa hin qabne mana dhufee firri dubbisuu hin dandeenye. Oromoon kun baay'ee hidhame jettee Oromoo baay'ee namooti baay'ee nama jillee irraa Dabra Birhaan Shawaana keessa namooti baay'een Arsiidha. Baay'ee ofirratti qabsaa jedhanii ilaalu manni Oromoo ofirraa lolaa ture abbaa lafaa lafarraa fudhatame kana irratti nama ajjeesaa kana itti murtee itti kennu umurii fa'aa hidhuu turan. Namoota warra gargaarsa hin qabne rakkoo hin qabne rakkoo hin qaban kun hundumtuudha. Horii wayii kennuuf yoo qabaatan hin kennuuf yoo kana achiidha immoo aadaa ta'e fincaan kana fuudhee dhangalaasu. Kana jira.
nama jala dhufanii kan fuudhu balbala dhufanii ganama barii halkan ga'u maaliif poortaan jedhan kun yeroo banamu fincaan ganama mana irraa dhangalaatu sirra jiru walitti keessaa kaate sana ka'anii waan hojjetan dhangalaafnee fi isaan nama Oromoo kana waamu warra gargaarsan jiraatu kana keessa si'a waamanii gaala jedhanii waamu Taaddasee Birruu dhaqee kana dhagaa achi keessa taa'ee uummata kana horiidhaaf moo rakkoo isin qabdan kun manni kun maalirraa kan qabu maqaa qabaachuu dandeessa maqaa kee waamus waamu akkamittiin kana jechuudha akka qomootti fudhatanii akka qomootti moggaasan kana immoo jedhamu dura tuffirraa kan qabudha kana gochuu hin dandeessan jedhu lafan jiru kana keessatti kana dhagaa ture maal jedhee har'arraa jalqabdanii ungurmeessi kana nama atis hojii mootummaatti gaddee yookiin wanjala jedhee kan kiriminaal si dheera balleessite jedhee si dheera isaas akka godhaniidha hidhaa namni hidhaa keessa jiru nama akka keetiidha attam jedhee kanaan so waama jedhu ajjiitii gochiisisee uummata dammassee uummanni kun gaaf tokko baase gaaf tokko hundi keessa wal duukaa yeroo isaan galma jedhanii alatti hin dhangalaasinaati keessatti firaashin isaaniitu jiru maaloo isaanii jiru matti keessatti dhangalaasaa darbadhaati achi booda ganama akkuma mala isaaniidha qophaa'anii hormaanii guyyaa murteessaniiti ganama ka'anii mana keessatti dhangalaasan walgahii hundumtuu yeroo isaan waaman achi booda walitti namanii walitti tumanii tumaa jedhe barmeela sibiila jiru akka barmeelaa sana akka uleetti hojjetatanii kaan immoo ulee uffatee itti namni namooti nu agarsiisanii fooqii irra kan naanna'aa lafni tokko kanarraa dhangala'ee dhiigni addanaa akka lolaa dhiiga dhangala'ee addanaa keessa jiru booda isaata ni jala fidanii balaa kan dhaabu dhaamsu fidanii irratti tirgaazii gadi tafuufanii qawweedhaan dhufanii marsanii fooqii kanarratti naannoo manii keessan dhumaa maal godhanii kanarraa qabanis kanarraa booda lallaba godhe bakka har'arraa jalqabee waan akkasiidha inni tokko sun waamna lubbuu isaanii warri mana hidhaadhaa poolisiin gurguddaan adeera salaaleen jedhan biyya keessaa buufshan dhufanii karaa achiidhaa isaa haasofsiisanii kana booddee asii olitti kakaadireetti hin barsiise isaanii akkasittiin seenaa isaanii akkatti kana seenaan kan inni himu kana kan namoonni Oromoo uummanni Oromoo qorachuu danda'e uummanni qabsaa'onni dura jalqaban akka ittiin horachuu danda'e seexaa guddaa keessa buusuudhaan namoonni akka Maammoo Mazammil fa'aa immoo yeroo du'atti fudhatanii ajjeesuudhaa fi barcuma akka kanaatu jira barcuma kanaa hundi keenya ilaala mana hidhaa sana keessa wantu dhaqee ilaaleera akka seenaatti ilaala namni hundatu bakka kana keessatti iddoo sadiitti hojjetan motoroqa aadaa Maammoo Mazammil motoroqa aadaa Daawit kan jedhan Daawit kan jedhan Oromoo tokko nama kana as keessa taa'anii kan du'an tokko immoo namoota biraati Eertiraatu wanta ta'u iddoo sadii barcuma kana keessa taa'aniitti elektiriikii sookettiidhaan taa'aa ture sookettii sana keessatti goganii itti hambisanii sana irratti carraa kennaniif maal dubbataa duuba akka taate hin beekta maal dubbatta hin jennaan waa miti na ajjeessa annaan ajajamtee goota siif malee dhaamsa barbaraa dhaamu miti annu uummata Oromoo kan dhaama karaan dubbatamee dhaga'amu eenyuyyuu hin beeku garuu dhiiga addaa keessaa dhangala'ee keessaatii miliyoona Oromoo sun biqilaa'e kana eenyu nutti maa Oromoo tokko nama hidhamee jirutu Maammoo Mazammil akka jedhee fuula dhaabanne dura jedhee namni sun tokko akka baruudhaafti namoota mana hidhaa waamamee dhaabsisan sana dhugaa ba'a waa'ee Oromoodhaa dubbachuutti kaanaan keessiin keenya keessi Oromoo ta'uusaa erga baree booddee Maammoo Mazammil isa kana jedheedha uummata Oromoodhaa dhiiga qoodaan keessatti dhangala keessaa fi miliyoonota biqila jedhee kanaafiti qabsaa'onni itti bahin beeka guddina Oromoodha sanatu dhugaa ba'aa ture kanaaf namoonni waan amma kana kaaseefi qabsoon ijoolleen akka lolaa galaanaa bokkaan garmalee roobee nama fudhatee deemuudha yeroo inni itti godhee guddataa jiru gahaa jiru hin agarsiisa sun hundumtuu haqa hojii jiru dhiigni namni dhangala'ee waan adda addaa godhee jiru kun hundumtuudha bu'aa isaati dhugaadhaaf dubbatan kanaaf nama kakaasa dubbiin akka balootti gaazii amma abbaa qabdaa haadha qabdaa jaalala warra keetiif si gidduu jiru situ beekaa isaantu beeka jaalala uummata Oromoo keessatti uumuu danda'an immoo har'a uummata Oromoo hundumaa bakka bu'anii qabsaa'onni dhaabanii har'a garmalee miidhamaa jiranii dandeettii gurguddaa kan qaban
hojjetanii eenyuun caaluu kan danda'anii uummata Oromoodhaaf jedhanii rakkatanii waan adda addaa gochaa jiran sanatu yuunivarsiitii keessaatti ijoollee taa'umsuu dadhabee bu'aa mataa isaanii ilaaluu dadhabaniiti qabsoo uummataa irratti boba'an. Isa kana bu'aa guddaan kanaafiti akka qilleensa garmalee dhufee muka dhaabatee jiru jijjissee waan adda addaa godhu sanadha. Bakka sanatti guddataa jira. Kanarraa dhoowwanii dhaabanii hin danda'amu. Kanaafiti baay'ee kan nama gammachiisu yeroo ammaadha. Dargaggoon ijoollimmaan dargaggoon akka keessanii kun waan kana ofitti fudhatanii bakka kanarratti keessanii jaalala akkasii qabaachuun bakka kanarraa hundee kanarraa kan ka'e. Kana baay'ee nama gammachiisa. Seexaa namaa kenna. Yeroo umurii keenyaan jaarumne akka kana bakka kana keenya jirutti anarra nama waggaa 72 keessan jira. Kun umurii salphaa miti abbaa jiruu kooti jedhee hundumaa ilaalee itti guddate keessatti dargaggummaa kootiif ijoollummaa koo keessa yeroo dabarsetti immoo akka salphaatti dabarsine hundumaa uummata Oromoo irraan baradhe hundumaa waan godhuuf waan jireenya kootiin itti gammadee jiraadhe hundumaadha uummata Oromoo irraan argadhe malee bu'aa gara biraa namni fidee naa kenne yookiin waan adda addaa godhan jiru. Uummata koo keessa warra koo kee achirraan baradhe caalaatti nama bu'aa jedhee nama dubbate yoomiyyuu taanaan hin ganne kun ijoolleedha umurii koomti jedhee namarraaf dubbii dhugaa fi haqaa fudhachuu hin dhiibne har'a saganatu bu'aa bu'uu danda'e uummata keenyaaf. Saganatu waan meeqa godheetti ilaalcha beekumsa hin qabnu hundumaadha ilaalcha addunyaadha keessa jiru hundumaadha wal bukkee qabnee ilaaluu kan dandeenye uummata keenya jaallachuu irraa kan ka'udha. Kanaafiti akka kanatti itti fufaa warri jirtan hundumtullee bu'aan guddaan jalqaba gootota Oromoo kanneen qabsoo keessa turan irraa eegalameeti dargaggootaa fi barattoota akkasumas hawaasni Oromoo walumaa galatti bu'aa isaan buusanii ammaan tanaa socho'anii yookaan dammaqinni kunillee gootota sanirraa ka'een hin jettanii galatoomaadha. Obbo Immiruu xumura irratti wanni isin gaafannu dhaamsi yookaan hawaasa Oromootiif yookaan dargaggoota Oromoo lafaa ka'aa jiraniif walumaa galatti uummata Oromoo maraaf dhaamsi isin qabdan maaltu jira yookaan wanni jechuu feetan xumura irratti yoo jiraate. Galatoomne dhugaadhumatti guddaan waan guddaa baay'ee cimaan hojjetameera. Haa ta'u malee farra tokko karaa tokko qabachuu ilaalcha tokkooni uummanni Oromoo bakka jiru hundumaatti bukkee dhaabbachuutu irra jira. Alagaa dhaga'uu dhiisu alagaani waan baay'ee dhaga'uu yeroo jedhu alagaa irraa dhaga'uu barumsa kan irraa argattani nama qaroomsa malee deebisee kan seexaa nama ajjeese jala jilbeenfachiisu miti. Jecha kana hundumaa kan ta'u akkaataa itti ilaalan beekuuf nama irra jira. Dhugaadha namni umriidhaan lafarra bubbule waan baay'ee argee miidhaa isaan hojjetanii akkamittiin akka hojjetan akka firaatti namatti siqanii hamaa iddoo adda addaatiin namaan ga'uu danda'uu isaaniidha. Walirraa baratanii guddina kana hundumaa uummata Oromoo bu'aa buusuu danda'uudha kan namaa jedhu kan hin jedhu har'a dhugaadhumatti dargaggoonni caalaatti itti gala isaanii wallaaluun irra hin jiru itti gala isaanii beekuutu irra jira. Sun hundumtuu akkamittiin ta'uu danda'ama tokko ta'uu bakka tokkotti iddoo tokko dhaabbachuu namni ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'ama. Ilaalchi sun walitti dhufee bu'uutu irra jira. Diinni diinuma jarreen diinuma kanaaf walii isaaniif falmu malee uummata kanaaf miti. Kana irratti wal falmanii nama immoo balleessuudhaaf waan adda addaa hojjetan hundumuu uummatuma Oromoo sanarraa yoo garaagara citanii miidhaa guddaan akka isaanirra qabu hin beeku. Badiis guddaan akka sarraa hin qabu. Yoo itti makaman malee jiraachuu akka hin dandeenye biyya sana keessa jiru hundumaadha. Akka kanatti fudhatanii sababii jiranii uummata keenya dura dammaqanii sababii jiranii dinagdee saammatanii barumsaan carraa argatanii adda addaa iddoo bakka adda addaa sababii ga'aniifis waan sana walitti buusanii nurraa baqatanii lakkii akkasuma jirta akka dhaga'eetu gara keenya ta'ee nurraa hin barbaadan ta'ee nu wajjin jiraachuu nu wajjin hojjechuu hin barbaadanitu ta'e miidhaan kuniif waan kun hundumtuu iyyuu nuuf isaanis karaa isaan irra deemu nutis karaa keenya irra deemu garuu nu gadhiisuus hin barbaadanii nutti makamanii jiraatanii nu hojjechiisa
horannaa qabeenyaa nuti keessatti dhalanii guddanne nurraa maayitti ba'aa jireenya keenya gochuudhaaf waan sana irratti bobba'anii sababa jiraniifis sana hundumaadhaa haxxummaadha haxaarummaadhaan uummanni keenya beekuu dura jira dhaloonni kun isa kana gochuu dura jira yoomiyyuu taanaan bu'aa sana irratti akka qaba akkaataan itti namni bu'aa namaatiin dhufee bu'aa si bu'aa waan barbaadu argatu akka kanatti kan keenya kan irratti bobba'ee jiru kan uummata Oromiyaa bakka jiru hundumaa irratti bobba'ee jiran garuu haala garbiraadhaan sababii ta'ee jiruu fi dhaloota kanarraa qabsoo cimaa turraa eegama wal ijaaruu bakka jiranitti ijaaruu bu'aa guddaan isa kana ta'ee jiruu fi waliin harka tokko wal qabatanii waliin deemuun baay'ee barbaachisaadha isa turraa eegama namoota qabsoo uummata Oromoodhaa geggeessuudhaaf haalli tokko tokko akka mijaa'u kan godhee waan adda addaa gochiisuu danda'u fakkeenyaaf kan akka eenyu akka qaama yuunivarsiitii keessatti dhaabbatee jiru dhaabba kana keessa kan akkasii faa yoo fudhanne akka gaariitti ilaalama akka gaariitti fudhatama kun hundumtuu biyya keessatti diina walakkaa ta'anii kan gurmaa'anii qabsaa'an yuunivarsiitii keessatti olaantoota mana barumsaa adda addaa keessatti bakka dargaggoota hojii irratti bobba'anii bakka tokko tokko adda faabrikaa bakka adda addaa jiran keessatti gurmaa ijaarsanii dhaabatanii jiran fakkeenya akkasii kana baaf gochuu bakka jiranitti gurmeessuu wal jaallachuudha immoo isa kanatti jiru dhaaba dhaabbachuu yookiin dhaabbatee jiru jala hirmaachuu to'atanii jala dhaabbachuu fakkeenyaaf baay'eetti addi bilisummaa Oromoodhaan akkuma sila dubbadhetti warra qabsaa'ota dura dubbiin galtee fi walitti dhufanii ijaarantu bakka kanatti fidichiisuu danda'a haala kan qabachiisuu danda'a mootummaa akka mootummaan hin ta'u mataa jira uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo miidhaa miti amma miidhaan darbaa jira miidhaa walitti meeqxee kan inni jiru mootummaa Oromoo dhaabbachuudha mootummaan Oromoo Oromiyaa bilisa taate Oromiyaa keessa kan jiru uummanni Oromoo maajoritii kana jalatti hiriiree mootummaa akka dhaabbatu hojjetu sanarratti waliigaltee fi ciminaa fi jabina dargaggoo kanarraa eegama isa kana bakkaan ga'uudhaaf kanatu irraa eegama inni kaani miidhaan jiru irratti himamee uummata Oromoo fudhachiiseera kan ofii isaa ganee ture deebi'ee fudhatee ilaalee har'a kanatti guddatee sababii jiruufi kanarra kanan dhaamaa fi tole galatooma guddoo dhaamsa guddaa nu dabarsitanii akkasumas waan gaarii obbo Immiruu aangoo see giddaadha gaafiif deebii na waliin gochuu hayyamtanii akkasumas Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii irratti dhaamsa guddaa kana hawaasa keenyaaf dabarsuu keessaniif irra deebi'uudhaan maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiin guddoon isin galatoomfadha fayyaa ta'a. Tole daawwattoota keenya kabajamoo har'aan tanaa mana obbo Immiruutti argamnee gaaffiif deebii isaa waliin gochuudhaaf akkasumas gaaffiif deebii isaatirraa waan baay'ee akka hubattan abdii qabna. Galatoomaadha nu waliin turuu keessaniif ammas turtiin keessan qophiilee keenya kaafa waliin haa ta'uun isin jaa kan egaa ammaa isin keessummeessee isin waliin ture ani Najiib Zannuun jedhama galatoomaa.